dhokkaawee ID qaba akka biyyaatti jiraatan suuraan Mubaarakii wajjiniin waliin bu'an wal dhaban yeroo sanatti Mubaarakiin ijoolleen karataa turte gurbaan sammuu hin qabu yeroo silaa dhiifama jechuu qabutti itti jabeessee maal na gootan ana ID hin qaba arrabsoo isaatti fufee nama dhagahu yoo namni waa jedhe afaan keessan dammaan qaba jedha mucaan sammuun nagaa miti biyya Dubaay keessatti namni kan dhufu jammare osoo meedikaalan seeniin ta'uu jammare meedikaalan malatti dhufu jammare namni biyya Dubaay na ajaa'ibe dubbichi kun biyya Dubaay namni meedikaala malee seenuu jammaruu isaa biyyi Dubaay seera dhabuun isii dallaalli seeraan alaatiin ijoollee miidhamuu isii wanti agarsiisu amaddiin aggaaroo silaa meedikaalli godhamee fi rakkina sammuu waan qabuuf hin dabru ture. Haadha arrabsa Mubaarak arrabsa biyya guutuu arrabsa hiccitii maatii baasa maatii namaa fakkeellee miskiina jedhee gisee manatti galfas galchuun hiccitii maatii isaa bakka itti baase jechuudha. Kana hunda obsee fi gurbaan kun gurbattiin jazbaadha Mubaarakis jazbaadha nama responsibility kabajaa qabdu miti kana jedhee mataarra of baasee ga'ee mucaan gisee inni itti quufu dhaqee himate jechuudha. Naawwiidhaama fakkeenyaaf dheengadda gisee Mubaarak ni qabsiifadha jedhu lolaa ture. Mee yoo dhiira taate qabsiisi jedhaa ture. Garuu maaliif jedhee waan inni manchoo ta'eef. Garuu akka manchootti gaafa inni rakkatu akka jimmaatti yaamee awwaatamuu fi dhabee ijoollee arsiitu ol kaafte jechuudha. Gurbaan waan sammuun nagaan qabneef ammas irra deebi'ee ijoollee arsii warra bakka inni kufe kaase arrabsan. Mee dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Mana keessa gaase. Mana kuma ina sa. Amadi bumma barbade. Bumma jala bitame. Arsi la bitame de beno la. Amadi mana koti de mera jala kenchi. Kuma kabada. De rati bitame. Bitame jira. Amadi ni mana koti de mera jala benge sanjira. Kuma kabada kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sira kanu majullen kenya. Mubaaraki miti. Sidawwee sababaa inni sidawweef arsiin arrabsini jedhe. Yoo inni sila arsii arrabsi jedhe yoo arsii arrabsuu qabdaati. Ramadaanii yaadattu. Bakkatti kuftee suuraa kee kana of laali. Gaafa ijoollee jimmaatti na dhaqqabaa du'aan jira jettu. Musumaaran na waraana jettu. Dalagaa dhabeetan bakkee jira beelee jettu. Namni si birmatee si kaase bakka sana ijoollee arsiiti. Ijoollee arsiitu bakka sana si kaafte. Har'a ati ijoollee arsii arrabsitee hin arrabsin jennaan irra deebitee Mubaarakiin illee arrabsite jechuudha. Mataa isaatu fayyaa hin qabu yookiin guddis badiidha. Namni fakkeenyaaf maatiin dur gidee qaawwaa fa'aa dhugamu yoo ati haasoite nama dura haasoite nama dura haasa'uu dhiisi nama wajjin yoo haasoite iyyuu nama lolan dirqama dhaggeeffachuu akka bartuudhaaf inni dhaggeeffatu nama fedhe dhaggeeffatu afaan keessan dammaan qabee du'aa godhaati sheekota sheeka gurguddaa isaa afaan dhiqefa afaan keessan dammaan qabee jedha sanuu ummata arsii namni arrabsa kabajaan qabu maaliif ummanni kun cowaadha. Ummata gaafa rakkoo gaafa roorrooti. Ofumaa isaatiif gurbaa humbaa kana gaafa inni kufee namaa gad ta'u gaafa inni bakka dhaqu dhabe kan kaase arsiidha. Har'a wal rifaame isinii laayif irra deemanii gasitti irra deemanii wayi jedhaniin kun ergi inni suufa uffate ergi inni bareedeeti ergi inni faammeseeti gaafa duraa akka sareetti gasitti irra hariyaa turan shuuf. Inu warra jimmaa sagalee naa taate daldala biddi sagantii naaf masmaarina waraanee naaf gammaa aduu kanaan hin gocha qabu sagalee hangaruu qofteen jira dhokkaawee ID qaba akka biyyaatti jiraatan suuraan biyya ID qabaatteef nama arrabsita ID qabaatteef nama arrabsita ID'n akka ittiin hojjetuudhaaf si kenname malee akka ittiin nama arrabsituudhaaf miti. Mubaarak musammaa dhiifama naa golcha naa godha Mubaarakii Faamesoota jimmaa keessa akka jimmaatti faamesummaa qofa osoo hin taane akka abbaa qabeenyaatti nu tajaajila. Wanni ta'e wayii yoo kennamuu ta'e yoo waan gargaarsa wayii ta'e ijoolleen jimmaa namni birrii 20,000 ol kaffale gaara Everestii fi galaana Indiyaa Ooshinii baachuu wayyaaf jira birrii 20,000 ol nama kennuudha. Garuu Mubaarak musammaa 50,000 60,000 100,000 kenna jechuudha. Maqaan illee nutti tora bakka hedduutti amma fakkeenyaaf ragaa isinii fida. Waggaa 5 tura gaafa booranni beela'u. Yeroo jalqabaatiif namni birrii 50,000 kenne isa gaafa 60 kan kenne isa gurbuma kana gargaaruudhaaf iyyuu namni hojii guddaa olaanaa hojjete isa kan biraa osoo inni rabsu osoo inni waan barbaade jedhu osoo inni hiccitii maatii isaa bakka itti baasee dubbatu
mana isaatti galchee isaanii takka isaa wajjin nyaate kabajaa dhabee gurbaan kun irra deebi'ee haadha isaa arrabse jechuudha. Sanaan booda gurbaan tarkaanfii akka fudhatu beekamaa jechuudha. Galee. Naawwiin eessaa bee naawwiin? Who is naawwii? Naawwiin ifita amaddiin naawwiitu dubbataa jira afarraa. Maal waan ta'eef? Waa inni machoo ta'eef. Gurbaan akka manchoottis dhiisi. Akka jimmaattis dhiisi. Galata qaba. Oromoo guutuurraa galata qabaachuu qaba. Gaafa inni rakkatu ankeeti miti. Gaafa inni qannoomee, gaafa inni suufa kaatee, gaafa inni sa'aatii birrii 500 kaatee, gaafa inni bakka garaa garaatti argamee faamessi ta'u manchootaa jechuudha. Gaafa duraa sareedha. Nuraa hariyaa. Bayi gurbaan gowwaan kun hin ture maqaan isaa. Har'a garuu naawwiin dhufee mubaarakiin mee yoo dhiira taate qabsiiti jedheen. Look. Adeemsa jalqabdee kana karaa jalqabdeen boristaan hojii jechuudha. Assalaamu alaikum. Waan bitadheeraan dubbii. Ayyee nagaatti. Maayil. Ahmedin. Naawwi Abdiusin. Naawwi dagoda naawwi ijoollee biyya kootiiti. Ijoolleen biyyaa waa tokko baay'ee nama. Maaliif akka ajandaa arguufuun barbaachise? Namoonni ajandaa, namoonni gargaarsuu barbaadaman, namoonni dhimma isaanii irraa dubbatan hedduu jira bara. Dheengaddu maayidiin Atlaskiisaa jedhe. Dalagaa yoo xiqqaate dalagaa 8 ol seenee ba'ee jira. 8 caaloo? Dalagaa 8 ni caala. Nama hojiiti miti durii jedha gurbaan. Duriyyee siddaaddaqeedha. Bakka agartanitti mataa keessa dhaa. Bakka agartanitti mataa keessa dhaa anaa siin jedhe. Of course. Mamtaa taallabba. Inni galee. Kana isiniin jedhaa. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya biyya Dubaay keessatti bata jechuun hin ta'u. Aayidii qabaattee, jinni qabaattee, dhukkuba qabaattee, barbaar qabaattee, bardadadadad kalli walli. Dirqama seera biyyattii kabajjee hojii hanqee hojjetta. Dirqama hojjetaatiif hojjechiisaa kabajuu qabda. Aayidiin qabaa jiraata biyya kanaatii olitti jiraachuu jira. Abbaan barbaadeen arrabsaa, abbaa barbaadeen wanni godhaa hin danda'amu. Yookiin miidiyaa fayyadamu yookiin hojii jechuudha biyya Dubaay keessatti. Miidiyaa fayyadamuu yoo barbaadde gara biyyaa galtee deebii fayyadamuu dandeessa. Tiktaak irraa iyyuudhaaf miti kan dhufte bakka tana. Tiktaak irraa carooduuf miti kan bakka tana dhufte. Hojiidhaaf hojjettee jijjiiramu. Yoo hojjettee jijjiiramne namoota hojjetee jijjiiramuutti karaan cufin. Durii taatee kadhattee biyya Dubaay keessatti kadhaan mamnuu. Namni biyya Dubaay keessatti waa kadhate dirhaama 100 takka qaxxaameeti biyyacharraa viizaan kutama. Sababa isaa waraqaa ID isaa harkaa fuudhamee reebamee gara biyyaa deebi'a. Kadhaa amala godhate kaayiroo ta'e Mubaaraktu barsiise waan kanammoo. Walaa Mubaaraktu barsiise. Naawwiin illee jedheera kadhaa barsiiftanii jedhe. Of course. Namni kun ilma wayi kun Mubaarak simii